Egaa Dooyi Miidiyaan hojii daldalaa kaameraatiin yookiinis suuraatiin kanneen hojjechuu barbaadaniif akkamittiin akka isin heeyyama daldalaa baafattan tokko tokkoon duraa duubaan isiniif dhiyeessineerra. Kanas kan gooneef tokkoffaa akkaataa isin itti deemtan dogoggora akka hin uumamnee fi yeroo keessan akka qusattaniif jenneetudha. Nu waliin ta'a. Egaa har'a daldala ofii keessanii karaa suuraa kaasuutiin jalqabuudhaaf qajeelfamni hojii mannii fi adeemsa gama mootummaatiin jiru maal fakkaata kan jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Egaa kunis dadhabinaa fi dogoggora uumuurraa isin oolcha jennee waan yaanneefidha. Waraqaa ragaa gandaa. Egaa waraqaa ragaa gandaa kana argachuuf aanaa irraa yookiin kutaa magaalaa irraa wantoota barbaachisan. Ulaagaa galmee daldala galmaa'uuf barbaachisan. Galmeen ragaa kunniin kan inni eegaluu qabu ji'a tokko osoo hojiin daldalaa hin eegalin ta'uu qaba. Galmichis kan inni geggeeffamu kutaa magaalaa yookiin aanaa bakka waajjira daldalaa sun jirutti ta'uu qaba. Kunis lakkoofsa tiinii kuufama kaapitaala baankii irraa mirkaneeffannaa bakka hojii yookiin waliigaltee dhugoomsa liizii yookiin immoo waraqaa ragaa gandaa, waraqaa eenyummaa sirrii yookiin paaspoortii, suuraa paaspoortii 2 ji'a 6 keessatti kan kaa'ame, qarshii 102. Waraqaa ragaa heeyyama daldalaa yookiin waraqaa ragaa heeyyama daldalaa baafachuuf wantoota aanaa yookiin immoo kutaa magaalaa irraa barbaachisan. Ulaagaa waraqaa ragaa heeyyama daldalaa baafachuuf barbaachisan. Kanneenis waraqaa ragaa daldala galmee, madaallii ga'umsa ogummaa, dookumentii ragaa hirmaataa kaapitaala hojii daldalaaf qophaa'e, mirkaneeffannaa hojii yookiinis bakka hojii yookiin waliigaltee dhugoomsa liizii yookiin waraqaa ragaa gandaa, suuraa paaspoortii 2 ji'a 6 keessatti kan kaa'ame, qarshii 200. Waliigaltee seera qabeessa qacaramaa yookiin qacaraa yoo jiraateef jechuudha. Eeyyeen egaa qajeelfamoota hojii mata karaa mootummaa hojii jalqabuutiif yookiin daldala mataa keessanii jalqabuutiif isin barbaachisan irraa waan gaarii argattaniitu jennee amanna. Yoo gaaffii qabaattan karaa keessaan nu quunnamaa.